Warshaan Shukara Fincaawaa Godina Horoo Gudduruu Wallaggaati kan argamu wayitaa ta'uu yeroo ammaa dula bobaa waraana lagasaa wageen to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala seenuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii gama toora tiwiitara isaaniitiin beeksisan. Warshichi oomisha Shukaraan cinatti oomishaalee dinagdee biyyattii keessatti shoora olaanaa qaban kan akka itaanoolii oomishuun beekamam. Warshaan kun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun mootummaaf kasaaraa guddaadha jedhu xiinxaltoonni. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti taasisaa jiru yeroodhaa gara yerootti cimaa dhufuu kan dubbatan jiraattonni naannoo gama isaaniitiin warshaan Shukaraa Fincaawaa sababuma kanaan erga hojii dhaabee bubbuleeraa jedhu. Sulula Fincaawaa dabalatee gandoonni naannichaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galaa jiraachuus OMN'tti himaniiru. Haa ta'u malee warshaan kun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuu fi galuu dhabuusaa ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti gama qaama aangoorra jiruutiin wanti jedhame hin jiru. Haaluma fakkaatuun gama kibba Oromiyaatiin duula ilmoo qilxuu geggeessaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujiitti iddoowwan hedduu to'atee jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dubbi himaan Cibraa Soddon Booroo Boorata Abbaa Biyyaa Gujii keessaa iddoowwan hedduu to'achuu ibsuu fi kaampiiwwan gurguddoon nu'afan kan nageellee fi adoolaa wayyuu qofaadha jechuu isaaniis gabaasnee turre. Waraanni koonyaa Gujii gama bahaan jiru kun kaleessarraa eegalee ammoo magaalaa guddoo godinichaa kan taate nageellee to'achuuf humnoota mootummaa waliin wal waraansa jabaatti jiraachuu dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ibsa isaaniin eeraniiru. Duulli bobbaa waraanaa maqaa qabsaa'ota gameeyyii addichaan moggaafamuun kallattii garaagaraan geggeeffamaa jiru kun cimee itti fufuu kan ibsan Odaa Tarbii lixa Oromiyaatti intarneetni cufamuun wal qabatee danqaa xixiqqoon mudateerraan kan hafe opereeshiniin hundi karaa guutuu ta'een itti fufeera jedhan. Sochii waliigalaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru ilaalchisuunis dilbata borii ibsi bal'aan kan kennamu ta'uu beeksisan. Humnoonni naannoo Amaaraa gama isaaniitiin waraana bilisummaa Oromoo irratti lola banuu fi gama Wallagga bahaatiin daangaa ce'anii seenaa jiraachuu ibsa isaanii kanaan eeraniiru dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii. Duula jalqaba baatii kanarraa eegalee geggeeffamaa jiruun wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan to'atee jirutti hawaasa naannoo waliin hariiroo gaarii qabu cimsachaa roga maraan wal hubannoon akka jiraachuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Iddoowwan to'annoo isaa jala jiranitti hawaasni rakkoof akka hin saaxilamneefis miseensonni waraanaa ogummaa qabaniin wayitaa hawaasa isaanii tajaajilan mul'isu suuraaleen fuula tiwiitaraa dubbi himaa kanarraa argan. Oduudhuma wal qabateen adda bilisummaa Oromoo waboo adda Najaat Hamzaa dubbi himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromootiif bakka buutuu quunnamtii uummataa taatee akka hojjettu ramaduu beeksise. Adda Najaat qabsoo Oromoo keessatti falmituu murannoo fi cichoominaan beekamtudha jedhe adda bilisummaa Oromoo waboon dhimmicha ilaalchisuun ibsa gabaabaa baaseen. Adda Najaatiin dabalachuu keenyatti guddoo boonnas jedheera ibsi kun. Adda Najaat gama isheetiin itti gaafatamummaan adda bilisummaa Oromoo waboo isheetti kenne kan ishee boonsu ta'uu ibsuun kaayyoo waraanni kun qabsaa'uuf galmaan gahuuf dirqama ishee kan baatu ta'uu ibsiteetti. Waraana bilisummaa Oromoo injifannootti ceesisuun kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf milkeessuuf caasaanii kominikeeshinii fi quunnamtii hawaasaa waraanichaa cimuu akka qabu kanaan dura irra deddeebiin gaafatamaa turuun ni yaadatama. Adda Najaat bakkichatti muudamuun ammoo hanqinoota gama kanaan mul'ataa turan akka furutu.